Uffee jireenya biyya ormaa mee viidiyoo kan dhaggeeffadha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboleen koo gola madaamii keessa jirtan hundumti keessanuu akkam jirtun isiniin jedha. Har'a immoo suuraa armaan olitti argaa jirtan kun obboleettii keenya maqaan ishee Adaan Maamuyyaa jedhamti. Waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Beerut keessatti boqottee sababa lola waraana Beerut keessatti ka'e sanaaf jechuudha gidduu sana boqotte edda boqotte torban guuttee jirti. Please warri ofii boruu keessanii maalan ta'a jettanii warri yaaddan koppiliingi sheer godhaati warra akaawuntii gurguddaa qabu biraan nu gaasaan immoo qaama yaalallatu biraan akka nu gaane maqaa waaqayyootiin isin qabe iddoon ishiin jirtu hospitaala Hararee kan jedhamu keessa achi kan jiru reeffi Please nu faana ta'an isiniin jedha warri akaawuntii gurguddaa qabdan baasii biirtu keessa akka nu keessanii godinni aanan biyyi ishee. Uffee waan baay'ee nama gaddisiisu. Ayyaa jireenya biyya ormaa akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu obboloota koo. Waaqayyoon hunduma keenya wajjin nu haatu. Inni nu gatin inni nu wajjin haa ta'u. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisu obboloowwan koo ashamaa akkam jirtu. Nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Bakkuma jirtanitti hunduma keessanii nagaa koo isin hin raaffanne. Akkasuma warroonni chaanaala kiyya Afaaraa Taata subscribe gochuudhaan deddeebisaa isin jira. Egaa akkuma viidiyoo dura dhaggeeffattanitti obboleettiin keenya tokko lola Beerut keessatti yeroo darbe ta'ee sababa sanirraan kan ka'e sababa san keessa obboleettiin keenya tokko achitti boqottee jirti jechuudha. Dhalattuu Shawaati. Akkuma mucayyoon jettu jechuudha. Na obboleettiin keenya kun immoo achi keessatti akimii keessatti erga boqottee torbee lama guuttee jirti jechaa jirti. Warri maatii ishee harmeen ishee baay'ee tokko halkaniif guyyaadhaan qabaadhaan hin jirani jechaa jirani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waaqayyo waan akkasii namarraa haa qabu nurraa haa qabu balaan akkanaa kunillee ijoollee keenya baay'ee mudachaa jira waaqayyumte hunduma keenya wajjin haa ta'u jireenyi biyya ormaa kana qabdi jechuudha fayyaa baanii yoo du'an biyyatti galuu baay'ee nama guba jechuudha dhugaa waaqaa baay'ee nama guba nyaannan tun nama nyaatti bar ijoollee nyaannan nyaachaa jira bar biyya ormaa keessatti. Yaa waaqayyooti nagaan biyyuma kana keessaa nagaadhaan nu galchi. Maaliif nan dalagadha jettee baate malee nan du'a jetteetii mati. Homa ta'es homa fe'ellee yoo ta'e duutillee jireenyillee gammachuunis gaddus biyya kee keessatti bareeda waan hunduyyuu jechuudha. Waaqayyo du'a nama biyya ormaa keessattuu nama ajjeesin du'a lama du'uu jechuudha biyya ormaa keessatti du'uu jechuun waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa baay'eetu kanatti dhagaame. Bakka namumti biyya ormaatti du'uu baate bakka hoo biyya keessatti duune nuti du'uuni guyyaa dhala nu duune garuu yoo biyya keetitti duute uumamatii bar maatiin keetillee rarra'ee reeffi keetillee rarra'ee waan baay'eetu jira. Ayyaa jireenya sana ayyaayyummaan turis waan ishiin nu goone hin qabdu lubbuu keenya biyya ormaatti nama meeqatu lubbuu dhabe. Waa umayyummaa kana biyyaa ba'ee jechuudha. Ayaa obboloota koo dhugaa gisee tokko bakka hir'isi hin godhu dhugaa rabbii biyya ormaa kana keessa hir'isi hin godhu kana yoo laaltanii jiraattan. Obboleettiin keenya kunis egaa akkuma si'iinan dalagadha jettee biyya ormaa kana keessatti odoo dalagaa jirtu wanti kun irra ga'e jechuudha. Wanti ishii irra ga'e akkuma beekamu namni lola Beerut keessatti akka deemaa jiru baay'ee dabarsanii jirus baay'ee argitanii jirtan miidiyaa irratti namumti argine hin jiru jedheetii yaada waan ol godhaa jiran jechuudha. Innaa kana san keessa mucayyoon obboleettiin keenya kun san keessa balaa saniitiin boqatte jechuudha. Yaa boqatte immoo amma dirqama kaama hankumatti fe'ellee ta'u uummanni keenya cinaa ejjatee reeffa ishii akka maatii ishiitii galchuudha. Kan isaan dhaammachaa jira maatiis kan dhaammachaa jiru jedhanii. Kanaaf waaqayyoon immoo waan akkanaatti isinirraa haa qabu. Yoo waaqayyo yoo nama jaalates biyyuma ormaa biyyuma ofii keessatti nama ajjeesu bakka biyya ofii keessatti yoo duutellee firattu si achi gargalchee maatiin kee achi gargalchee si awwaallatee bakka dirri keetis biyyee qammasaa maatiin keetis haraf jedha jechuudha bar maaliif amma reeffumti namaallee biyya ormaatti immoo talgaagga'ama. Maatiin kee halkanii guyyaa hama uummatanii isaan eeguu reeffi sunuu yoomuu dhufaadha kasilaa duraan jiraana jiru waan ta'eef du'uma saniyyuu yoomnuu dhufa jedhanii gogga'anii eeggatu jechuudha bar. Ayyaa jireenya sana waan ishiin nun goone hin qabdu. Ayyaayyummaa biyya keenyaa kanamu. Ayyaayyummaa biyya keenyaa kanamu kan du'eeyyuu nu biraa fi kan har'a waan isaanii wallaalame meeqatu jira.
mana haakimii keessa ciisu meeqatu jira reeffi isaanii maatiin isaanii odoo hin jira jedhanii eeganu yaa waaqayyo ati waan biraa mati nuti guyyaa dhalan duune yaa waaqayyo atimti nagaadhaan biyya ormaa kana keessaa nu galchi kan nageenya caalu tokkoyyuu hin jiru gaafa nageenya hin galle yoo du'an maali biyya ormaa keessatti namni eenyu addunyaa irratti iyyuu hin hafu garuu duuti biyya ormaa du'a lama du'uu jechuudha dhugaa waaqayyo isiniin jedha obboloota koo maaliif maatiin keessi qaayii hedduu arga reeffi keessi qaayii hedduu arga nyaadhaan tun kan nama nyaatte waaqayyoon obboleettii keenya marga qulqullootaa nuuf haa boqachiisu maatii ishii firoottan ishee jajjabina haa kennuufi wanti godhamu hin jiru erga namni takkitti immoo boqatee wanti deeffasu tokko hin jiruudha waaqayyoon ishee hojii yaa ta'u baay'ee tokko garaana nyaatte jechuudha baay'ee tokko mucoon kun garaana nyaatte jechuudha maaliif akka anaa akkuma si'i kan nan dalagadhaadha malee wanti kun naquun nama jetteetii miti jechuudha hundumti namaayyuu akkasuma ijoolleen biyya ormaa keessatti miidhaman hundumtuuyyuu kan boqotanii jiran namni nyaadhafi malee nan du'aafi miti kan biyya ormaa dhufu garuu immoo waaqayyo maa hundumaafuu guyyaa qaba yoo biddeen namaatis kan dhumee isaan duuta jedhe waaqayyoodha hundumaa wanta waaqayyo godhe immoo amiin jechuudha kanaaf obboleettii keenya kanaa namni ishii wallaalan yoo akka carraa ta'ee namni ishii beekuu danda'uu danda'a akka viidiyoota sheerii godhanii akka nama bira ga'u taasisaa adaraa keessa isiniin jedha nuti hundi keenyaa wanti nu qabnamu hin beeknu wafafootti wanta taanu hin beeknu waan ta'eef dhugaa rabbii jechuudha hanga danda'ametti viidiyoo sheerii godhatanii nama biraan gahuudha. Ennaa kanaafiyyuu waaqayyo kadhaa hundi keessanuu akka amantaa keessatti illee waaqayyo keessan kadhaa waaqayyo nagaadhaan nu galchuudhaati ijoolleen musliimas du'aayii waliif godhaa ijoolleen kiristaanallee tsalootii waliif godhaa hundi keessaniyyuu jechuudha maaliif nuti ijoolleen biyya ormaa jirru kun tokkuma garaagarummaa hin qabnu hundi keenyaa tokkuma akkuma ani dalagachuuf bahe atis dalagachuuf baatee waliif naanee keessattuu immoo ijoolleen akka fakkeenyaaf ijoolleen akka wal beektan irratti lakkoofsa walii wal qayyaraa akkasuma immoo lookoshiin walii walirratti gadhaa akkuma wal beektan jechuudha maaliif namni kun waan taanu hin beeknu jechuudha dhugaa waaqayyo jechuudha waaqayyomti nu wajji yaa ta'u iddoo jirrutti inni nu gatin uuman keenya nu gatin kan nu uume nu gatin inni kola sarnaa qabatu jireenyi biyya ormaa baay'ee ulfaatti waaqayyomti nagaadhaan keessaa hunduma keenya nu galchu jechuudha oduu har'a biyyi keenya waa qabaate ta'e nuti maal gochaa biyya ormaa keessaa akka allaatti reeffi keenya bakkuma argatti allaatti nyaatti jechuudha reeffi keenya akkuma wannootti rafarrafamni jechuudha biyya biyyatti kallaatti walii gadi babbararre kanaaf waaqayyo nu atiksuu jechuudha kanaafuu obboleewwan koo adaraa keessa warri muciyyoo kana beektanii sheerii godhaatii wanna dandeessan irratti sheerii godhaafi akkaataa ishee mucayyoon kun akka galuu dandeessu mootummaatu galcha ta'ee uummata galcha ta'ee amma beekamu kan warruma akka nu gargaaranii miidiyaa gurguddaa irratti sheerii nu godhanii jedhanii jechaa jiran jechuudha waaqayyoon isaa waliin haa ta'u kaa maatii ishii jajjabina ishiidhaaf haa kennu maatii isaaniitiif jajjabina haa kennu ishiidhaaf boqonnaa haa kennu maal godharree namni guyyooma dhalatu du'a garuu du'uma biyya ormaa kanatu baay'ee garaa nyaate malee jechuudha kanaaf obboleewwan koo of eeggannoo godhaasinillee waaqayyos naa eegu biyyattii sun immoo biyyattii taatu umatii biyyattii keessaa galanii ijoollee achi keessa jirtu yoo galaa jetteeni akka waan ofii keetii ati waan ofii keetii achitti wannoo itti sitti fakkaatu baay'ee si dubbachuun baay'ee si wannoo jechuudha kanaaf ijoolleen achi keessa jirtan dhugaa waaqayyoo galaa achi keessa ani dhugaa dubbachuuf maal akka ta'e beektan ijoollee rabbi ani beerutumaa fi joordoon tana na jibbisiisa maaliif akka ta'e illee hin beeku joordoonuma tanaa fi beeruutitu ijoollee teenya biyyarraa lafarraaf xaaya joordoon beeruut kun joordoon kunis akkatti ijoollee teenya siqaayee agarsiisaa jiru jechuudha dhugaa waaqayyoo sin jedha joordoon keessatti amma takka kunoo joordoon keessatti ilaal tumaan miti jedha tumaan amma ji'a sadi geessa jedhani viidiyoo isaa isinifan hojjedha jechuudha viidiyoo ishee kutee fide jechuudha viidiyoo ishee jechuudha bakka baay'ee tokko garaana nyaatte dhugaa waaqayyoo ishiin illee jechuudha intumanii madaamin ishee bakka hojiitii baastee biiroo geechitee warri biiroo kun intumuu silaata nama keenya tolitti xilaata ta'a akkasitti ishii tumaa jiru jedhan dhugaa waaqaa baay'ee garaa nama nyaata jechuudha jireenyi biyya ormaatu waan ishiin nun goone hin qabdu bar wanti ishiin nun goone waan ijoollee keenya hin goone hin qabdu duba keenya jechuudha kaan bifa qayyartee kaan lubbuu isaaniitti dhabsiistee kaan akal golaatti goote jechuun kan meeqatu ijoollee kan lukaa cabee lukaa muramee maal godhe meeqatu jala ijoollee ban yaa rabbii koo hundumaafuu yaa waaqayyoo koo tamasgee
hunduma isaayyuu jechuudha. Innaa obboleewwan kiyya akkas isiniin jedha. Adaraa of eeggadhaa waaqayyoo isinaa eeguu. Obboleettii keenya kana immoo sheerii godhaa fi sheerii godhaa isiniin jedha. Hanga danda'ametti sheerii godhaa isiniin jedha. Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Bakka jirtanitti inni isin hin gatin isiniin jedha. Wannan jedhuun qabu kanarra bakka wannan dubbadhuun qabu. Waaqayyoo jannataan si haa qaraniisu obboleettii koo. Lubbuu kee waaqayyoo haa maaru. Maatii keetii fi firoottan kee hiriyoottan keetiif jajjabina haa kennu waaqayyo. Namni akkatti baanu beenna malee akkatti gallu hin beennu. Na obboleewwan koo isinis saga danda'ametti obboleettii keenya kanaa fi sagalee ta'uu yaadaayi akka biyya isheetti reeffi ishee galu jechuudha. Na warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatanii sabskraayibii gochuudhaanii wanta asirratti darbu nu hordofuu dandeessa isiniin jedha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Haga viidiyoo biraatii wajjin deemnutti nagaa naa ta'a fayyaa ta'a.